Akkam jirtu daawwattoota keenya kun odoo FIBT kan isinitti musan Daniel Tasfaayeti. Lammiileen Itoophiyaa 293 Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'uun ibsame. Itoophiyaanonni guyyaa kaleessaa gara biyyaa deebi'an hundi dhiira ta'uu ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Bakka bu'aan Daayirektoreetii Jeneraalaa dhimmoota qoonsilaa ministeera dhimma alaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti ergamuun simannaa taasisanii jiru. Itiyaanan muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin ambaasaaddaroota gamtaa Awurooppaa fi bakka buutota biyyoota Awurooppaa waliin dhimmoota waloo irratti mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan deeggarsa namoomaa dhaabbileen deeggarsaa naannoo Tigraayitti taasisaa jiraniif ibsa taasisaniiru. Mootummaan deeggarsa midhaan nyaataa, qorichootaa fi meeshaalee biroo buufataalee 92 qaqqabsiisuu ibsanii jiru. Ejensiiwwan mootummaa dhaabbileen deeggarsa namoomaa idil addunyaa fi dhaabbileen deeggarsaa garaagaraa hedduun qindoominaan deeggarsa namoomaa naannichatti taasisaa jiraachuu himaniiru. Naannichatti bu'uuraaleen misoomaa sababa duula olaantummaa seeraa kabachiisuun adda citanii turan irra deebiin tajaajila eegaluus ibsaniiru. Bulchiinsi yeroo naannichaa haala gariin hojii keessa galuu fi mootummaa federaalaas deeggarsa barbaachisu taasisaa jiraachuu himanii jiru. Dabalataan Obbo Dammaqaan filannoo biyyaalessaa marsaa ja'affaa bara kanaa geggeeffamu ilaalchisee haala jiru irratti ibsa taasisaniiru. Ambaasaaddaroota gamtaa Awurooppaa fi bakka buutota biyyoota Awurooppaa kunneen ibsa Obbo Dammaqaan taasisanitti gammaduu ibsaniiru. Dhimmoota waloo irratti walitti dhiyeenyaan hojjechuuf waliigaluu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame ni argisiisa. Dippiloomaatonni Ameerikaa waa'een Tigraay akka isaan yaaddesse ibsan. Ministeerri nagaa Addee Mufaariyaat Kaamil deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee Itoophiyaatti bakka buutu UN Dr. Kaatiriin Sooziniif kibxata darbe ibsa kennanii jiru. Lalisaa Alamuu gabaasa qindaa'e isinitti hima. Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa kan ta'anii fi bara hojii isaanii kan fixatan Maayik Raayiner akkasumas ambaasaadaroonni duraanii 4 dhimma naannoo Tigraay irratti tibbana dubbataniiru. Ambaasaadar Maayik Raayiner kaleessa kibxataa imbaasii isaaniitti gaazexeessitoota simatanii haasofsiisanii jiru. Lola naannoo Tigraay hordofee gabaasaaleen dirqiin gudeeduu fi sarbama mirga namoomaa kaan qaamolee walaba ta'een akka qoratamu bara hojii isaanii kan xumuran ambaasaadar Maayik waamicha dhiyeessanii jiru. Namoonni deeggarsa namoomaa isaan barbaachisu deeggarsa gahaa argachaa waan hin jirreef mootummaanis ta'e dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa ariitiin deeggarsa akka godhan ambaasaadarichi gaafataniiru. Gama biraan Itoophiyaatti ambaasaadaroota Ameerikaa kan turan dippiloomaatonni 4 dhimmuma kana irratti xalayaa banaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimadiitiif barreessaniin yaaddoo qaban ibsatanii jiru. Xalayaa gaazexaa riippoorteriif ergan kanaan ambaasaadaroonni duraanii arfan kun haalli wayita ammaa naannoo Tigraay keessa jiru daran akka isaan yaaddessaa jiru himan. Lola naannoo Tigraay keessa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu kan himan ambaasaadaroonni kunneen lola kanaan kan qeerraa buqqa'an namoonni miliyoonaan lakkaa'aman deeggarsa namoomaa kan eeggatan ta'uu yaaddessaadha jedhu. Lola naannoo Tigraay hordofee lammiileen 60,000 ta'an gara Sudaan kan baqatan yoo ta'u achuma naannoo Tigraay keessatti namoonni miliyoona 2.2 ta'an qeerraa buqqa'aniiru. Miliyoona 4.5 kan ta'an ammoo deeggarsa namoomaa fedhuu jedha ragaan UN agarsiisu. Mootummaan Itoophiyaa lammiileen deeggarsa fedhan miliyoona 2.5 ta'uu fi isaaniifis deeggarsa nyaataa fi meeshaalee nyaataa akka dhiyeessaa jiru irra deddeebiin ibsaa ture. Dippiloomaatonni 4 xalayaa barreessan Daavid Shiin, Ureeliyaa Biraazeelaa, Adiilistaanii fi Paatirishaa Aslaash bara 1996 haga bara 2016tti Itoophiyaatti ambaasaadaroota Ameerikaa turan. Kun duudhaalee Itoophiyaa kan akka wal danda'u nuti ammaan dura beeknuun addaadhaa jedhanis ambaasaadaroonni kunniin akka gabaasa OBN'tti ammoo Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa yeroo hojii isaanii xumuran Maayik Raayiner naannoo Tigraayitti duulli olaantummaa seeraa kabachiisu kan hojjetame mootummaan nageenya hawaasaa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf itti gaafatamummaa isaa ba'achuuf kan fudhatan jedhan jechuun gabaaseera. Gama biraan ministeeronni Itoophiyaa guyyaa kaleessaa bakka buutota gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii simatanii haasofsiisaa turan. Ministeerri nagaa Aadde Mufaariyaat Kaamil deeggarsa namoomaa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee Itoophiyaatti bakka buutuu UN Dr. Kaatiriin Sooziniif ibsa kennanii jiru. Dr. Kaatiriin tattaaffii mootummaa dinqisiifatanii gabaasaalee naannoo Tigraay irraa dhaga'aman dhaabbati isaanii qulqulleeffachuuf akka socho'u dubbachuu ministeerri nagaa beeksiseera.
Haaluma wal fakkaatuun ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahimad Shidee ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa gamtaa Awurooppaa simatanii haasofsiisanii jiru. Marii kanarratti obbo Ahimad Shidee sochii Tigraay deebisanii ijaaruuf taasifamuu fi deeggarsa namoomaa godhamaa jiru irratti ibsa gochuun ministeerri isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti himeera. Haalli naannoo Tigraay keessa jiru fooyya'aa akka jiruu fi kaanis deeggarsa namoomaa cimsuuf akka gargaaru obbo Ahimad Shidee dubbachuus ministeerichi beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota naannoo Tigraay irratti waraana kan bane sadaasa jalqabaarraa yoo ta'u buufatni raayyaa ittisaa Tigraay jiru haleelamuu hordofeeti. Mootummaan Itoophiyaa lola kana tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi garee yakkamaa seeratti dhiyeessuutii jedha. Lola torbanoota muraasa booda erga magaalaan guddoo naannichaa humnoota federaalaa harkatti kufteen booda hoogganoonni TPLF gariin yoo to'ataman gariin ammoo ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee hoogganoonni olaanoon dhaabichaa to'annoo jala hin oolfamne kan ammallee achi buuteen isaanii dhabamee jiru. UN dabalatee dhaabbileen gargaarsaa garaagaraa naannicha keessa darbee lolli akka jiru. Sababa kanaanis deeggarsa namoomaa iddoo hundaan dhaqqabsiisuu akka rakkatan himaa turan. Gabaasi kan BBC Afaan Oromooti. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa qaama dhimmi ilaallatu waliin qajeelfamawwan wixinee lamarratti mari'ate. Boordichi qaamoleen dhimmi ilaallatu wayitaa filannootti tatamsa'ina vaayirasii koronaa hir'isuu fi adeemsa filannoo irratti hojimaata qaamota nageenyaa kabachiisan irratti mari'ataniiru. Waltajjiin marii jalqabichaa sadaasa 14,2013 ogeessota fayyaa, paartilee siyaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin kan taa'ame yoo ta'u, mariin guyyaadhaa ta'ame immoo dhaabbilee waldaalee siivikii fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uu himameera. Ragaan boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaarraa argame akka argisiisutti. Dhaabbileen faayinaansii yeroo kamiyyuu caalaa nageenya saayiberiif xiyyeeffannoo laachuu akka qaban ibsame. Ejensiin nageenyaa Information Itoophiyaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa waliin ta'uun hooggantoota olaanoo dhaabbilee faayinaansiif nageenya saayiberii leenjii hubannoo cimsuu laataniiru. Sonni saayiberii yeroo yeroon waan jijjiiramuu fi dhaabbileen faayinaansii damichaaf xiyyeeffannoo laachuun haleellaaf akka hin saaxilamne hojjechuu akka qaban bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Yinnaaggar Dasseen ibsaniiru. Haleellaan osoo hin qaqqabin dursanii ittisuuf xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu hubachiisaniiru. Haleellaa dhaabbilee faayinaansii irra ga'u ittisuuf qooda fudhattoonni qindoominaan hojjechuu qabus jedhan. Baankonni hojimaata sirrii fi damichaan humna namaa ga'umsa qabu horachuu fi teekinooloojii isaanii ariitiin sakatta'uun bu'uuraalee misoomaa ga'umsa qaban ijaaruu akka qaban Dr. Yinnaaggar ibsaniiru. Dhaabbileen faayinaansii haleellaa saayiberiif daran saaxilamoo ta'uu isaanii hubachuun nageenya isaaf xiyyeeffannoo addaa laachuu akka qaban Daayirektarri olaanaan Eejensii Nageenya Information Itoophiyaa Dr. Shumatee Gizaw dubbataniiru. Leenjichi maalummaa saayiberii amalaa fi dhimmoota nageenyaa saayiberii biroo irratti xiyyeeffachuudhaan laatameera. FBCtu gabaase. Itoophiyaa fi Indoneeziyaan oomisha abaaboo irratti waliin hojjechuuf mari'atan. Mariin viidiyoo konferensiin geggeeffame kanaan kan qopheessan imbaasii Itoophiyaa Jaakartaan waldaa mijeessa oomisha abaaboo Indoneeziyaa waliin yoo ta'u Itoophiyaatti misooma damichaan jiru irratti ibsi laatameera. Maricha irratti Indoneeziyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Profeesar Adimaasuu Tsaggaayee, Daayirektarri waliigalaa misooma turizimii fi daldalaa alaa Indoneeziyaa ambaasaddar Raggaasaa Kifilee, durataan waldaa mijeessa oomisha abaaboo Luusiyaa Raaraasii fi qaamolee dhimmi ilaallatu hirmaataniiru. Daayirektarri oomishootaa fi alergiiwwan oomisha abaaboo Itoophiyaa Tewoodiroos Zawudee Itoophiyaatti damichaan carraa gaarii jiru irratti ibsa laataniiru. Dhaabbileen biyyoota lamaanii muuxannoo isaanii dhiyeessuun daldalaa fi tumsa irratti waloon hojjechuuf mari'ataniiru. Maricha irratti dhaabbileen biyyoota lamaan irraa walitti bobba'an 82 hirmaachuu ragaan waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa argame argisiisee jira. Waliigalteen deeggarsa meeshaalee tajaajila yaalamtoota dhibee asmaa 150 mallatteeffameera. Ministeerri fayyaa AstraZeneca Society waliin waliigalticha mallatteesseera. Meeshichi lammiilee dhibeen asmaa irratti argamu yaalicha haala salphaa ta'een akka argataniif kan gargaarudha jedhameera. Sirna waliigaltichaa kan raawwatan ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa fi Daayirektarri AstraZeneca Society Afrikaa Barbara Neelidha.
Mallattoon waliigaltichaa waggaa tokkoof kan turu yoo ta'u meeshaaleen kunneen marsaa lamaan kan dhiyaatan ni ta'a. Meeshaaleen kunneen dhaabbilee fayyaa 47 keessatti tajaajila ni laatu jedhameera. Sudaan laga Abbayyaa irratti bo'ii kiiloomeetira 18 dheeratu hojjechuun lafa hektaara 170,070 jal'isiin misoomsuuf jedhame. Kaaba Bahaa Sudaan gammoojjii Nuubiyaa keessatti dhaabbanni Daal Group jedhamu iddoo bal'aa gammoojjii kana keessatti jal'isii misoomsuuf hojjechaa jiraachuu ibsameera. Durataan dhaabbata Daal Group Osmaan Daawud lafa gammoojjiin beekamu kana magariisatti jijjiiruuf hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Sudaanitti iddoo Abu Habad jedhamu doolaara Ameerikaa miliyoona 200 fi miliyoona 25 dhaabbata Dubai Royal Group jedhamu waliin misooma jal'isii kan hojjetan ta'uu himaniiru. Lafti misoomuu kun kiiloomeetira 10 laga Abbayyaa irraa fagaata jedhame. Bo'ii kiiloomeetira 18 dheeratu laga Abbayyaa irratti hojjechuuf yaadamuu ibsamee jira. Jaalatamoo daawwattoota FIB oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jira. Qophiilee keenya hafan daawwachuudhaaf YouTube keenya akkasumas immoo Facebook keenyaan nu hordofuu akka dandeessan gamanumaan isin yaadachiisa. Daniel Tasfaayiti qophiilee hafan waliin turtii gaarii.